miti wal'aanuu qabnaa dhukkuba amma gaseene biyyaa fi biyyoota hin keessa seene kana akka doktorii keessan tokkotti waan na yaaddessuuf wal'aanuu barbaada dawaa barbaada waan ta'eef namoonni waan kana namoonni wal'aanuu barbaadan qaamni mootummaatii fi miti mootummallee carraan isinii kennama manaajmana hin goonaa tartiiban isinii kenna namoonni ani isinii arguudhaaf immootu Jawariin komachuun qabdanii anatuyyuu isin galcha carraa isinii kenna gaafii keessan tartiiban waan biyya keessan fayyadu waan saba keessan fayyadu akka gaafattan kabajaan isin affeerraa galatooma ulfaadha hundumti keessanuu warra dhuftan baga nagayaan dhuftan Hamza Kaabuttaa Gudar gaazexeessaa jamaa taane gaazexeessaa Chaayina yeroo gore nurra laalina Kitaabujismi mee haga ummanni bal'atee hawaasni bal'aan dhufu Oromoo miliyoona 50 haga namni dhufu waa'ee kitaaba keessanii kitaaba namoota gurguddaa as jala jira amma akka anaafsii qofa taane kitaabujismiin bareedaa daqiiqaa tokko yoo keessa baachuu barbaadan waa'ee kitaabicha kuma ka'umsatti yaaboo waa'ee hajjiin na yaadachiiftee beektaa irra haajii fiddeeti namichaatu jaartii fi intala fudhatee jaartii fi haadhaa wajji hajjii dhaqe jedhanii beekta. Hayyee. Yaa rabbii kiyya jetti jaartiin laal bakka qabatanii jira jaawarni beekaan si hajjii tana bakka qabatanii rabbitti waa himanii jira jedhati. Eshi. Achi dhayxeeti jaartiin isaa yaa rabbii Khaaliq waan hin gaafa duraa mana duuba dalagesan jaarsi ooyiruu kutte waan hin godhesan yaa rabbi si qofaan na argee na araarame jettee rabbi kadhatti jaarsin dhageeffata dhaabbate amma ceemmaasa haadha bira dhaqe haadha isaa bira dhaqe haatinis bakka qabatan san qabatteetuma yaa rabbi Khaaliq waan hin abbaa gurbaa kanarra godhesan muka jalanni beeyta yaa rabbi na araarame jetti jansi gale amma taraan isaa geenyaan inni asuma deebi'ee bakka san qabatee yaa rabbi jee rabbi anaa sharmuuxa wali qabee mana keefi dhiifama naa godhii jeen si galee rabbi kaabaa jalatti waliin jedhanii kaabaa jalatti wanni hundinni amma jawweedha wanni juu akka gaafa jira itesan bineensa nama nyaatu kana si wali qabee Oromoo fide rabbi dhiifama gaafattee injaan si gale we unda dageewi akka fidde foodii meemin jechi deemta awwalu Okay, deebisa jawar ka isin deebisu taayee yeroo geesse hundumti keessanuu ummanni kenna hawaasni kenna bal'aan biyyaa fi biyyoota garaagaraa jirtan namoonni 49 50 laaf deemtanii warra dhuftan baga nagayaan dhuftanii hundumti keessanirra deebisaan hiriyoota keessan affeera nama jaalattan affeera koppilinki gora sheerii gora taappii gora manni vaariyaan haa ba'u membarii taya hundumti keessan manni akka vaariyaan ba'u membar taya hundi keessan Yau waan isinirraa eegamu isinuu hin beeytanii kallatti maan gara sagantaatitti yoo tarre hoo nama guddaa ta'e olurraa akkam jetta mame amma gaafii eegallu gaafiin qaba gaafii gaafaddeetiin cufa wanni eenyuun katafe Hamza gaafiin boodarra ta'a sagantaa eegalee boodarra gaafatanii ana isin tokko chaakkitti gaafatan carraa isin carraa Jawaarii kana hawaasa nagaa walaagaa namoota isin jala hafe yoo jiraatan warroota akka Siraaj murtii fa'aa galchii Gudar jala kana barbaade Jawaar keenya nama nagaan dhufte ka yookaan fagootti daaddaatiin jenna arrammoo akka gaazexeessaa tokkotti gaa obbo Jawaar baga nagayaan dhuftanii jalqaba irratti gara miidiyaa Chaayinaa kana dhaabbata keenya China kanatti baga nagayaan dhuftanii isin jechuu barbaannaa ummata keessan nagaya gaafadha. Minuutii irraa
Ammo wani bai na bai wait. Bareeda amu. This is fascinating. Dura hundi keessa galatoma anuma tiko ibsa gahaa tokko netin gara mariitti seenna. Hedduun keessan dargaggeeyyii gaafan biyya alaa dhufu amata amma umriitti na duromtuu deemtan amma diidam dura. Kuma lama shaniin dhufe Stanford California biyya Ameerikaa. Akkaan dhageen Ameerikaa nama tokko hin beekuun ture nama Oromoodha. Sooma intarneeta barbaaduun faaltoo kwaanyaan itti ture. Viidiyooleen qabu sagaleedhaan akkuma kanatti hedduu seenanii seenna. Achirraa inni eegalee hojii sooshaal miidiyaadha. Kanaaf qabsoo kana keessatti gara sooshaal miidiyaa kanaanis seene. Booda feesbuukis hoggaa eegaluu warraa itti 5,000 dura feesbuuk seenii keessa jechuudha. TikTok kun immoo na jala dabre anaa hidhaa jiru populaar ta'aa dhufe. Samboota linqaane yoon gara TikTok kana dhufe ijoolleen na konkortiyeetiin sodaadhe osoo waan jedhan dhufe. Garuu isa powerful platform eegaan siyaasatti as deebi'ee gama sooshaal miidiyaatiin uummataaf dubbachuu eegale kana gama feesbuukiin waan maxxansaa baatii lamaan dabre kana ijoollee tiimaa jira tiima na duuba na gargaaru algorithm analysis goone presentation godhus marii goonus namni kalqiin akka jirutti irra jireessi gara TikTok kana jira. Even gama Facebook iyyaas gara YouTubeis namni dhufu referraalli isaa asirra dhufa. So this is a powerful tool. Tokko saniif hin dhufe. Lammaffaa namni hedduun maa cireetan ka jedhu meeshaan miidiyaan hawaasa jedhamu kun meeshaadha. Qawwee fudhattee akka diina irratti daawwattaa takka asirraas ittiin daawwachuu dandeessa meeshaa tokko. Boroma ittiin daawwachuu dandeessa takka sangaa kee jala ajjeesuu dandeessa. Sooshaal miidiyaa kana kanatti itti fayyadamuun keessatti hirmaachuun keessattuu namni keenya bakka jirutti. Akkuma beektan bara Oromoo Farstis OMN sochoonus eegaan biyya galees I like community engagement hawaasa wajjin mari'achuudhaan ta'e. Waan yaada namni tokko hoggansi tokko waan hawaasa keessa jiru yoo hin beekin hin dhagahin hawaasaniif furmaata fiduu tarsiimuuf karoora baasuu hedduudha rakkata jechuudha. Saba kanaaf wanni as dhufeef namoonni hedduun akka xiqqoo gurgurama qaban hin beeka. Wanni as dhufeef akkan isin tajaajilu yoo barbaadan taate uummata kiyya kana akkan tajaajilu barbaade itti dhaquu danda'uudhaan qaba jechuudha. Irraa fagaadhee osoo hin ta'in itti dhaquu danda'u. Kanaaf pilaatfoormii amma jiran kana keessa TikTok kun engage godhuudhaaf wayyaadha kan jedhuudhaan koofii asuma keessanii nama tottolchitanii. Kanaaf kabiraa torban dabre kan waa hedduu hin argine. Waggaa namni keenya hedduu rakkatu dur koominiitiidhaatu uummataa dubbata. Dur masgiidaaf cherchiitu dubbata.